Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma yeroo dabre isiniif ibsinetti sagantaa keenna kan isiniif eegallu ta'a. Sagantaan keenna inni jalqabaa guyyaa wiixataa sa'a 3 irratti waa'ee fayyaa wal qabatu gaafiif deebii kan taasifnu ta'a. Guyyaa jimaataa sagantaa waa'ee abjuutiin wal qabatu gaafiif deebii kan isiniif taasifnu ta'a. Osoo gama gaafii kiyyaatiin dabriniin duratti warroonni walalaa miidiyaa YouTube jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe share gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u taasisaa. Kallattimaan gama gaafii kiyyaa deebi'a. Gaafiin tokkoffaan abjuudhaan namni rooba argu maal irratti qajeelcha? Abjuudhaan rooba arguun khasbun wa rahma, gabbinaa fi rahmata. Namni dhibame yoo arge, namni dhibame dhibee sanarraa fayyuu irratti hiikama. namni yaaddoo keessa jiru hoo? Abjuudhaan namni yaaddoo keessa jiru rooba yoo arge yaaddoo san keessaa ba'uu irratti hiikama. Rooba ulfaataa arguun hoo? Sun faarfamaa miti. Gaafiin lammaffaan namni surree bitate takkaahuu kan isaaf kennamu yoo arge hoo maal irratti qajeelcha? Dhalaa biyya ormaa ta durbummaa qabdu fuudhuudha. Gaafiin sadaffaan namni karaa rabbii keessatti ajjeefamu hoo maal irratti qajeelcha? Waan dalagu hunda keessatti tirfii argatuudha. Takka ajjeefamuudha, haala waraanamaa ta'een, haala dhibee garaatiin dhukkubsataa ta'een du'uudha. Gaafiin afraffaan namni taraarrii garaagaraa argu takkaahuu barreeffama garaagaraa wal xaxaa ta'e kan argu hoo maal irratti qajeelcha? Barruu garaagaraa arguun dhiira haa ta'u, dhalaa haa ta'u, dhibee sihrii qabaachuu fi waanyoo ija namaa yookaan jinnii qabaachuu irratti hiikama. Kanaafuu akka itti qara'amu, ruqyaa akka fudhatu isaaf dhaamna, dawaa akka fudhatu isaaf dhaamna. Gaafiin shanaffaan namni gorra'oo haadha yookaan abbaa yookaan ilma isaa maal irratti qajeelcha? Isaanitti jallatuu irratti hiikama. Gaafiin jaaffaan namni lubbuu ofii baasu hoo? Carraa gaarii argatuu fi badii dalagee irraa tawbatuu irratti hiikama. Akkuma Rabbiin jedhu suuraa Baqaraa keessatti fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum. Gaafiin torbaffaan dubarri heerumte takka kan gadhiifamtu yoo argite hoo maal irratti qajeelcha? Duroomuu fi ulfaa'uu ulfa sanis nagahaan dhaluu irratti hiikama. Gaafiin saddeettaffaan namni surree hiikkate hoo maal irratti qajeelcha? Dhiirri surree hiikkattu abjuudhaan jaartiin isaa isarratti ol ta'uu irratti hiikama. Gaafiin saglaffaa fi kan xumuraa namni surree isaa keessatti sagaraa bahu maal irratti qajeelcha? Jaartii isaatti dallanuu fi maharii isii kennuu fi qabeenya isii guutuu isiif deebisuu irratti hiikama. Guddaa galatoomaa ibsa bal'aa nu kennitanii jirtan. Galata argadha. Wa alaikumus salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaama keessaniifis.